jiraachise kan nu qabe kan nu dabarse meenyino soo jirroo gaarummaa kan nu dabale jecha isaa isa jiraata waliin dubbannaa mata dureen barumsa keenya guyyaarraa itti waliin barannoo barri darbee isin gaa ergaa Pheexroos tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti jecha argannudha. Maal jedhaa duuka bu'aa Waaqayyoo Pheexroos uummata Ayihudootatii fi uummata yeroo sana wangeela hubachiisuudhaaf itti ba'een barri barsiisanii Barsiisa. gaa barri Waaqayyoon barsiistan barri abeet Barsiisa tokkoffaa Pheexroos immoo akkamii? boqonnaa 4 lakkoofsa 3 Tokkoffaa moo lammaffaadha barsiisa? tokkoffaa Pheexroos boqonnaa 3 lakkoofsa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 tokkoffaa innaan namni tokko baasatti achumaan namni Baayibilii harkarraa qabdan boqonnaa tokkoffaa Pheexroos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 qabaatii amma 6tti naa dubbisa. Tole barsiisaan nan dubbisu. Inna gaama sagaleen koo. Inna gaama dubbisitti Tole maqaa abbaa kan ilmaa kana fuudha qulqulluu Waaqayyoon tokkotti ni amannaamen gargaarsa Waaqayyootiin nan dubbisa. Tokkoffaa Pheexroos boqonnaa 4 lakkoofsa 3 hanga 6 jecha jiru nan dubbisa. Jechiis akkas jedha. Wanti warri saba Waaqayyoo hin ta'in maal jette? Loomi lakkoofsa tokkorraa kaasee jedhama. Tole. Tokkoffaa Pheexroos. Amma ja'a. Tole dhiifama. Jechiis akkas jedha. Tokkoffaa Pheexroos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa ka'u. Kiristoos namuma foonitiin erga dhiphatee isinis immoo akkuma isaa yaaduudhaan akka nama lolaaf mi'a hidhateetti ta'a. Namni namummaa foonitiin dhiphatu cubbuutti of kennuu dhiiseera. Egaa foon akka uffatanitti bara si'achi itti jiraatanitti akka jaalala Waaqayyootti malee akka hawwa foon namaatti jiraachuun keessan haa hafu. Wanta warri saba Waaqayyoo hin ta'in hojjechuu jaalattan hojjechuudhaan yeroon isin dabarsitan egaa bara sanatti gadhiisatti hawwa keessan raawwachuutti machiitti garmalee nyaachuutti garmalee dhuguutti waaqayyolii tolfamaniif sagaduu keessatti karaa baay'ee seera Waaqayyoo irra daddarbuutti jiraachaa turtan. Isa isin amma isaanitti dabalamtanitti lola jireenyaa ittisa hin qabnetti fudhatamuu dhiiftan in dinqifattu. Maqaa keessanis in balleessu. Isaan immoo waan godhan sababii isaa wajjin isa warra jiranii fi warra du'aniif faraduuf qophaa'etti himuuf jiru. Kanaaf warra du'anii fi iyyuu wangeelli in lallabame. Warra du'an sun sababii nama ta'aniif fooniin du'uun yoo itti faradame illee hafuuraan jireenya Waaqayyoo kennuufitti in jiraatu jedha. Jecha sagalee isaaf abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyoof galanni ulfinaa ta'u. Tokkoffaa Pheexroos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 6 jecha jirudha barsiisa. Galatoomii Waaqayyoo sagalee jireenyaatti haa dhageessisu. Saba Waaqayyoo akkuma amma sagalee Waaqayyoo waliin dhaga'atoo turre egaa amaarfisa yaallafoo zamani baqaanaan jedha. Yeroon darbe isin gaa yookiin immoo yeroon darbe gabaabumatti maal ta'a nu gaa. Yeroon darbe
hundi keenyaayyuu kitaaba qulqulluu gaafa laallu gaafa hubannu achi fuulduratti osoo hin taane as deebisnee ofii keenya ofirratti yookiin immoo jireenya keenya irratti yaa laallu. Namaafis yoo lallabnu ofii keenyaafis gaafa dhaggeeffannu wangeelli jireenya keenya waliin kan deemu waan ta'eef jireenya keenya qabatee raawwateetoo jireenya keenya karaa jireenya ittaanutti kan ceessu waan ta'eef yeroon yookiin immoo barri isin dabarsitan isun maal ta'a isin gaa barri isin hojii hamaa itti hojjettan barri isin waaqayyoon itti gaddisiisan barri isin itti deddeebitaniitoo fedhii foonii itti raawwachaa turtan barri itti isin machaa turtan barri isin itti sirbaa turtan barri isin humnaa ol fedhii keessan itti guutuudhaaf jechaa turtan akkasuma wanta hirmii ta'e waaqeffamaaf barri isin itti waaqessaa turtanii ittiin deddeebi'aa turtan suni yeroo suni intaa isin yeroo nugaa. Kanaaf Waaqayyo Phexros ummata kana gaafa gorsu guyyaa kana jechachi isaanii haa dubbafu malee bor ijoollee isaa hafuuraa anaaf isiniif akka ta'e hin beeka waan ta'eef mul'ata hafuura qulqulluutiin kitaaba kana yookiin immoo jecha sagalee kana nu teechisee jechaadha. Kiristoos foon isaatiin dhiphina akka arge, Kiristoos fooniin rakkina akka arge, Kiristoos foon isaatiin irratti anaaf si fayyisuudha jecha hundumaayyuu raawwatee rakkina keenya fannoo irratti waan baateef egaa kanaan booda akka eeyyama foonititti jiraachuudhaaf baroonni hafan isin gaa. Baroota hafan akka eeyyama waaqayyootti malee akka fedha keessaniitti akka fedhii keessanitti jiraachuun maalin ta'a isin gaa. Jiraachuudhaafis hin barbaadinaadha. Yaada kana lafa godhaati meeshaa waraanaa hafuuraa kan ta'e qabadhaati isa fakkaadhaa inni fooniin makaraa yookiin rakkina dhiphina arge hundumaayyuu gatee jiraa jedhee raawwateetoo hin dubbataa jechuudha. Kanaaf fedha foonii keenya Kiristoos wajjiniin akkuma Phaawulos jedhu fedha foonii kiyya Kiristoos wajjiniin fannoo irratti fanniseera. Fannoo irratti Kiristoos fudhateeti achirratti naaf ajjeesee jira waan jedhuuf hundi keenyaayyuu kiristaana jechuun biyya lafaa kanaaf kan du'e biyya lafaa kanaaf alagaa kan ta'e biyya samiitiif garuu halkanii guyyaa ijaan kan laallatu yeroo hundumaayyuu biyya kana gartokkeen qabaa biyya kanarraa waaqayyoon gammachiisee hojii waaqayyoo hojjedhee biyya kiyyaa biyya samii sana keessa jiraachuun qaba jedheetu nama yaaduu qabudha. Kanaaf Kiristoos rakkina isaatiin tokkoon keenya nu dhalche. Nu dhalchuu bichaa miti haadhas abbaas ta'ee raawwatee nu argamsiise. Kanaafuyyuu rakkinni Kiristoos fannoo irratti raawwate, rakkinni Kiristoos fannoo irratti fudhate ana fayyisuuf, si fayyisuu fi obboleettii koo. Kanaafuyyuu fayyinni Kiristoos nuuf raawwate suni arras borus amma bara baraatti hin jiraata. Kanaafuyyuu dhiigni Kiristoos arras owwaadha. Foon Kiristoos arras owwaadha. Arras hin hojjeta. Arras humna seexanaa cabsitoo anaaf si mummaadhaan nu jiraachisuudhaaf inni abdiidha. Kanaaf Phexros maal jedhee egaa inni rakkina fudhate sun cubbuu dhiiseera. Cubbuu dhiiseera. Kanaaf ofii isaatii cubbuutti osoo hin bu'in wantoota hundumaayyuu nama fakkaachuudhaan Kiristoos addunyaa kana keessa gaafa deddeebi'u anii fi isin qulqullummaatti akka jiraannuudhaaf kiristaanota.
amma waa'ee bara haaraatti addunyaa guutuu argitanii jirtu. Arra namoonni baay'een dhiifama gaafa waliin jedhu in agarra. Dhiifamni kan Waaqayyoon barbaadudha. Waaqayyo kan jaalatudha. Ijoolleen dhiifama barbaadan hundumtuyyuu kan Waaqayyooti. Isaanis akkasuma in dhiifamaaf jedhamee akkuma caafame wangeela Maatewos boqonnaa 5 irratti. Ijoolleen Waaqayyo kan Waaqayyo raawwate hundumtuu raawwachuun dirqama isaaniiti waan ta'eef dhiifama. Garuu yaa ta'u malee dhiifamni dhiifama barreeffamaatii miti. Dhiifamni hojii dhiigati. Kiristoos dhiigee raawwateetoo dhiiga isaa lolaasaa lubbuusa amma kennuutitti yaa Abbaa waan hojjetan hin beekan waan ta'eef dhiifama taasisiifi. Kana qofaa miti yaa Abbaa dhugaadhumaan tsuwwaan kun yookiin immoo rakkinni kun na bira yaa darbu yaa ta'u malee akka fedha keetii malee akka fedha kiyyaa hin ta'in jedhee raawwateetoo kan nu barsiise waa'ee dhiifamaati kiristaanota. Egaa bara haaraa gaafa simannu barri yookiin barri dhufu kuni barri Luqaas irraa Yohaanisitti gaafa darbu kiristaanotaaf barri haaraan argameeti moti yookiin guyyoonni jijjiiramaniitoo yookiin gurraachi yookiin diiman hin dhufu. Yaa ta'u malee kan baratti jijjiiramu kan baratti hojjetu kan baraan milkaa'u kan baraan milkii argatu aadaa fi isinii jechaadha. Nuyi gaabbitti jabaanne gaabbii galli isa barreen gaddaatirraa bara dheengaddaa namni hammina hojjetu namni nyaatu namni dhugiisan machiidhaan Waaqayyoon gaddisiise isa sanarraa deebi'ee raawwateetu bara kana dhugaadhumaan soomidhaan dhugaadhumaan inni machaa'ee kufee qaama Waaqayyo mana Waaqayyoo diigaa ture sun bara kana gaabbiidhaan deebi'eetu mana Waaqayyoo qaama isaa ijaaruu danda'uu qaba. Jijjiiramni kana baratti kan jijjiiramu. Bara dheengaddaa sirbaa kan bahe barana deebi'ee sirba keessaa deebi'eetoo faaruudhaan kara Waaqayyootti deebi'ee gaabbii galee Waaqayyoof ta'uu qaba kiristaanota. Gaafa sana jijjiiramne gaafa sana deebine gaafa sana bara sirrii jiraachaa jirraa jedhu. Sana ta'uu baannan garuu akka kitaabni qulqulluun barri hojii warra namanni hojii Ahizaabotaa itti hojjechaa turtan isin gaa fedhiidhaan jedha. Machiidhaan jedha. Sirbaan jedha. Humnaa ol dhuguudhaan nyaachuudhaan ammeenya kan qabu yookiin immoo wanta hirmii ta'e waaqolii tolfamaa waaqessuutti bar itti deebita sun yeroo sun isin gaa yeroo suni nu gaa kiristaanota yeroo sun nu gaa yeroon barreen gaddaa yookiin baroonni darban hundumtuyyuu walirratti ka'aa ture. Ummanni Waaqayyoo nammeesse. Ummanni Waaqayyoon jaalalaaf uume hundumtuyyuu garaagarummaan gidduu isaatti uumame. Kanaaf addunyaadhaa kan lallabnu hundi keenyaayyuu akkuma dhiifama jenne dhiifamni keenya laphee fi lapheerraa ta'uu qaba. Wallaggeeffachuun ol hubachuun minaalbaata guyyichi dhiyaateera. Halkanichi sokkeera. Kanaafuyyuu wanta guyyaa bira geenyeef Kiristoos balbalarra waan jiruuf bara kana amanneetoo maaraanaataa jennee dhaabbachuu danda'uu qabna. Kiristoos dhufuuf jira. Kanaaf eessumaayyuu milikinni jalqabaa wanti ilaaluu qabnuuf arguu qabnu hundumtuyyuu xumurameera kiristaanota. Kanaaf irra deddeebitanii kitaaba qulqulluu hubachaa gaabbitti himaa dhaabbachuudha. Kuni dhugaa hin dabneedha. Bara jaalalli ilmaan namaa gidduudhaa xiqqaatu. Bara Waaqayyoon humnichi yookiin immoo diinni ilma namaa hojiidhaan addunyaa kana irratti mul'atu. Namoonni baay'een Waaqayyoof caala bara hirmiidhaaf bitaman. Bara kana Kiristoos dhufuuf waan jiruuf inni kun immoo dhugaadhumaan milikkita jalqabaa fi isa baricha ibsu waan ta'eef kana beeknetu bara kana dhugaadhumaan kiristaanota hubachuu qabna. Akkas jedhee duuka Waaqayyo Phaawulos ergaa warra Qolaasisii erge boqonnaa 4:5 irratti yeroon isiniif kenname otoo hin darbin ogummaan deddeebi'aadhaan
yeroon isiniif kenname otoo hin dhumin maal hin deddeebi'a ogummaan deddeebi'aadha. Kanaafuu warra addunyaa keessa jiran caala amantaan ta'aneetu isa Kiristoos qabatee dhufe sana qabanneetu dhugaadhumaan tokkoon keenya jireenya keenya irratti waan haaraa galmeessisuudhaaf baricha ogummaadhaan ce'uu danda'uu qabna. Kanaaf barri cubbuu finne, barri ammeenya finne, barri gidiraadha finne, barri dhugaadhumaan Kiristoos hin gaddisiisne, Waaqayyoon gaddisiisne suni inni sun dhugaa, inni bara dheengaddaa dhugaa, inni baroota darbanii dhugaa kiristaanota. Amma kanaan booda ijoolleen Kiristoos dhiifama irraa naa bilbilameen irraa ba'e inni gaamaame sagaleen ko kanaaf hundi keenyaayyuu fuula Waaqayyoo duratti jaalala tokkummaa dhiifama qajeelummaa dhugaa qabannee raawwanneetoo Gooftaa hafuura qulqulluun guutamne biyya lafaa kanarraa hanganuu danda'ametti amma Waaqayyoon nu eeyyametti Waaqayyoon kadhannaatti cimaa, sooma cimaa, jilbiiffannaatti cimaa bara jireenyaa keenya dabarsuu danda'uu qabna. Anarra nutti bareedan hundumtuyyuu inni darbu akkas jedhe duuka bu'aa Waaqayyoo yaa obboleewwan koo addunyaa kana hin jaalatinaadha. Addunyaa kanaa fi addunyaa keessa kan jiran hundumtuyyuu hin darbu. Kan hin dabarre garuu isa Waaqayyo irraa gadi bu'ee mirga abbaa isaatti deebi'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos bichaa jedhamee akkuma caafame. Kanaaf dhiifamni barbaachisaadha gaafa jennu dhiifama laphee irraa ta'e dhiifama dhugaa walii goonee tokkoon keenya bakka jirrutti Waaqayyoon kadhataan yoo dhaabbanne dhugaa wanti nu malu wanti nu barbaachisu hundumtuyyuu nuuf guuta. Yeroo tokko gammachuun eessaa mala? Gammachuun eessaa dhufa seetan? Gammachuu alarraan barbaadina obbolaa kiyya. Gammachuun laphee keenyarraa keessa sammuu keenyarraa waan nu burquudha. Namni qajeelummaatti yoo jiraate nama keessa dhugaan yoo jiraate yeroo hundumaayuu gammachuudha. Namni yeroo baay'ee namaaf mul'ata gaarii yoo qabaate namaaf yeroo baay'ee waan gaarii yoo ta'e yeroo hundumaayuu keessaa kan guutame gammachuudhaan gammachuu isaa akka jedhe nagaanis akka addunyaan isinii kennituutii miti. Nagaa addunyaan isinii kennitu amma yoo nagaadha jedhame sa'aatiidhaan booda immoo waa biraa dhaga'ama addunyaa keessatti. Amma tasgabbeessine yoo jedhan ji'aan booda immoo waa biraa dhageessu. Ani garuuyyuu kana isinii kennu nagaa golga ta'e nagaa hin banne kanaafuyyuu anaan kan qabate hundumtuyyuu maal jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoos anarraa baradhaa waanjoo kiyya sibaadhaa inni sunuyyuu kan sin baattan waan salphaa ta'edha. Ani waanjoo yookiin qambara hamaa isin irratti fe'u waan salphaa nu baachisa akka nuyi dandeenyetti abbaan keenya jireenya keenya salphaa nu taasisa. Jireenya nuyi guddisnee laallu yaada nuyi guddisnee qabanne affoon keenya bira ga'uu dadhabne hundumtuyyuu galma kan argatu hundumtuu deebii kan argatu kiristaanota maayidhaan yoo jettan dhuguma Waaqa jiraatan isinitti himaa ilma Waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoos fi isa duwwaa. Namarraa nama taanan cabaadha. Biyya lafaatirraa biyya lafaa taanan du'anuu mala. Kanaaf nuyi deebii kan argannu deebiin keenya malli keenya falli keenya manni keenya ilma dubaroo Maariyaam Kiristoos qofaadha jechuudha. Kanaafuyyuu yeroon isinii kenname otoo hin darbin ogummaan deddeebi'aadha. Kanaaf Phaawulos warra Qolaasis gaafa barsiisu egaa isin jedheen barri isinitti deddeebi'uu qabdan osoo yeroon keessan hin dhumin
osoo wal jechuun dadhabin waaqayyo nurraa barbaadu humna dargaggummaati. Bara dargaggummaa kee uumaa kee yaadadhu jedhamee akkuma barraa'e. Bara dargaggummaa kana keessa kan sagannu waaqayyoof. Bara dargaggummaa keenyaa kan hojjennu waaqayyoof. Bara dargaggummaa keenyaa humni keenya inni caalu gooftaaf ta'uu qaba. Aarsan keenyas bara sana bareede waan ta'eef. Bara dulloomnemmaa, bara dadhabnemmaa, waa'ee du'a keenyaa, waa'ee dadhabbii keenyaa, hundi keenyaa gara waaqayyoo iyyuu nafnu waan ta'eef. Kanaaf burqaan cubbuu fi xuraa'ummaa irraa nama qulqulleessummoo ilmi waaqayyoo dhiiga isaa kan lolaase mana keenya akka seenuuf Zakkaariyaas boqonnaa 13 lakkoofsa tokko irratti maal jedhe? Burqaan cubbuu fi xuraa'ummaa irraa nama qulqulleessuu banamaa. Inni dhugaadhumaan burqee bara baraaf kan hin dhumne ilma Waaqa Abbaa Iyesuus Kiristoos dhugaadhumaan waa'ee kiyyaa fi waa'ee keessan mirga abbaa isaa jira. Kanaafuu isa wajjiniin baane baroota dhufu kana bara bichaa simachuu osoo hin taane, ayyaana bichaa simachuu osoo hin taane, yookiin deemsa bichaa simachuu osoo hin taane, aadaa fi afaan akkasuma muuziqaa garaagaraa dhaga'uudhaan waaqayyoon gaddisiisuu osoo hin taane, kiristaanota bara kanatti nuyi jijjiiramneetu bara waaqayyoo wajjiniin hojii itti hojjennudha. Kanaaf ani fi isin akkamitti bara kana haa dabarsinu? Ani fi isin bara kana akkamitti qabachuu qabna? Bara kana qajeelummaa fi gaarummaan qabachuu qabna. Qajeelummaa fi gaarummaan itti hojjechuu qabna. Akkas jedhe wangeela Maatiyos boqonnaa 6:35 irratti hunda dursaatii qajeelummaa fi mootummaa barbaada. Kun isiniif dabalama jedhee raawwatee kan inni dubbatu waaqayyoon. Hunda dursaatii mootummaa waaqayyootii fi maal barbaada? Qajeelummaa barbaadadha. Kun maal isiniif ta'a? Isiniif dabalama. Namni kan itti dhibbachuu qabu waa'ee mootummaa waaqayyooti. Namni kan itti dhibbachuu qabu waa'ee qajeelummaati, waa'ee dhugaati, waa'ee qulqullummaati. Namni itti jiraachuu kan qabu. Kun immoo harka isaa jira. Jireenya yoo ta'e harka isaa jira. Barbaacha yoo ta'e harka isaa jira. Deemsa yoo ta'e harka waaqayyoo jira. Kanaafuu maal jedhe Maatiyos? Bara dhufu kanatti, bara haaraa kanatti nuyi hundumtuu bakka jirrutti, biyya jirrutti qajeelummaa fi gaarummaan hojjechuu qabna kiristaanota. Kanaafuu hunda dursaatti mootummaa fi qajeelummaa waaqayyoo barbaada. Kun isiniif dabalama. Bakka biraatti irratti immoo ergaa warra Roomaa ergee boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti mootummaa waaqayyoo mootummaa qajeelummaa. Mootummaa waaqayyoo mootummaa qajeelummaa. Nagaa fi gammachuun itti argamu warra hafuura qulqulluun biraa kennamti malee mootummaa waaqayyoo dhugaatiif nyaataa miti. Nama ajaa'iba dubbisaa irra deebi'aati ergaa warra Roomaa ergee boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irra mootummaa waaqayyoo mootummaa qajeelummaaf nagaati. Akkasuma mootummaa gammachuuti. Malee warra hafuura qulqulluu biraa kennamti ilaala. Warra hafuura qulqulluun deddeebi'aniif, warra hafuura qulqulluun guutaman san jirti mootummaa waaqayyoo. Warra qajeelummaatti jiraatan, warra qulqullummaa qaban malee warra nyaataaf dhugaatiidhaan of dhiphisan biraa miti yookiin immoo nyaataaf dhugaatiin miti mootummaa waaqayyoo argachuu kan dandeenyu. Kanaafuu nyaanne dhugne hundumtuu foon keenya fayyada. Kan hafuura keenya garuuyyuu gaafa hafuuran qulqullummaa deddeebine, gaafa waaqayyoon gammachiisne naannoo keenya mootummaa waaqayyoo akka marsitu kitaabni qulqulluun ragaa nuu ba'a. Kanan biraa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 34 irratti yaada keessan qajeelfadhaa. Ani cubbuutti qabamtanii hin jiraatinaa hin jedha. Agartanii yaada keessan qajeelfadhaa. Ani cubbuutti qabamtanii hin jiraatinaa hin jedha.
isin keessaa waan waaqayyoon wallaalaniiru. Waan waaqayyoos amanu keessaa laala. Isin keessaa waan waaqayyoo wallaalaniiru. Kaan immoo qaanessuufan isinitti dubbadha. Isaan kaan immoo maalan gochuufanii qaanessuufan isinitti dubbadha. Raawwatee too Phaawulos in dubbataa jechuudha. Kanaafuu kiristaanota nuyi yaada keenya qajeelfanneetoo kanaaf akka cubbuutti hin qabamnetti jiraachuun akka cubbuutti hin qabamnetti cubburraa baanee gaabbiidhaan waaqayyoon gammachiisutti hin jiraan. Kanaafuu inni maal jedhee isaan keessaa kaan waaqayyoon wallaalaniiru. Isaan kana qaanessuuf immoo ani maalan godhaa isinitti hima. Warra waaqayyoon beekne kana itti himnee raawwanne abboommii waaqayyoo, barbaacha waaqayyoo, deemsa waaqayyoo, fedha waaqayyoo. Amma fedhiin gooftaa Yesuus Kiristoos maalidha? Fedhiin Waaqa Abbaa maalidha? Yeroo irra deddeebiin dubbachaa ture, yeroo baay'ee dubbachaa ture. Amma gooftaan yaa gooftaa kan hundumtuyyuu mootummaa koo hin galanii waan galan isinitti fakkaatanii. Garuu yaa ta'u malee abbaa kiyyaa kan raawwatanii malee raawwateen dubbata. Eeyyamni abbaasaa maal ture? Eeyyamni abbaasaa wangeela irraa gaafa barbaannu akkas jedhee immoo abbaasaa ilmi koo isaa kanan jaaladhu laala. Eeyyamni abbaa jaalachuudha. Kaza ilmi kiyya kanan jaaladhu isa dhagaadhaa jedhe eeyyamni abbaa kana. Akka gooftaa Yesuus Kiristoos dhageenyudha eeyyamni abbaa. Akka daandii isaa barruudha eeyyamni abbaa. Akka isaan deddeebinuudha eeyyamni abbaa. Kana qofaa miti eeyyamni abbaa maalidha? Akka isatti amannuudha. Isa dhagaa isatti amanaadha. Kanaafuu isatti namanne taanan obboleettii koo obboleessa koo umtuyyuu hin jiru akkanumaan dadhabbiidha malee tajaajilli kee. Isan beekne taanan Kiristoosin Kiristinnaan qabdu taanan waa'ee Kiristinnaatti hin jiraanne taanan mootummaa waaqayyoo hin galtu. Gaafa Kiristoosin dhufe Kiristoosis hin beektu innis hin beeku. Kanaafuu eeyyamni abbaa yaa gooftaa ani gooftatti amanee yaa gooftaa inni akka warra kaanii karaarra dhiina abadaan mootummaa waaqayyoo hin galu. Kanaafuu gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqa abbaa, ilma dubaroo Maariyaam anaaf jedheetoo kan dhalate, anaaf jedheetoo kan addunyaa keessa deddeebi'ee, anaaf jedheetoo kan godaane, anaatti uwwisuudhaa jecha qullaa kan dhaabbate, anaaf jecha kan reebame, anaaf jecha murtiin dabaa kan irratti murtaa'e, anaaf jecha kan qalame, kan fannifame, fannoorraa bu'ee kan du'ee awwaalame guyyaa 3 booda kan ka'e mirga abbaasaa kan jiru ilma Waaqa abbaati. Inni fayyisaa kan kiyya jettanii gaafa amantan dhugaadhumaan waaqayyoo waliin jirtu. Inni kun lammaffaa dhalachuu jedhama. Sana ta'uu baannaan garuu baraan ani kiristaana jecha nyaacha sirbaa Waaqa tolfamaa waaqessaa maqaa waaqayyoo waamaa yaa gooftaa jecha mana waaqayyootti mootummaa waaqayyootti nan galaan gongumaayuu hin danda'amu. Kanaafuu barra akkamitti irratti nuu dabalamaadha. Barri maaliif nuu dabalame kiristaanota? Namoonni baay'een wanti nuun galin hin jiru. Hin jira wanti nuun galin. Waaqayyo gaafa umurii irratti umurii nuu dabalu maaliif akka inni nuu dabale kan hin beekne baay'een keenya hin jirra. Waaqayyo waa malee miti umurii kan nuu dabale. Waaqayyo akka itti jiraannu akka itti ceenuudhaafi kan nuu dabale umurii. Faarfannaa Daawit faarfannaa 65 lakkoofsa 11 irratti arjummaa keetiin baran nama goonfachiista. Arjummaa keetiin bara nama goonfachiista. Kanaafuu kiristaanota dabalii bara namaaf kan laatu waaqayyo akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Kanaafuu arjummaa isaatiin bara kan nu goonfachiise hundi keenyaayyuu inni tokkoffaan inni lammaffaa inni sadaffaan jenneetoo haal duree kennuufi kan hin dandeenye gooftaa irraa akka dhaabbanneetu isa eeggannuudha barri kan nu dabalamu.